Fasaam jedhee arrabsaara yaasuuni intala keessan ayyuu keessanii jechuudha. Fasaamii. Dhudhuuftee si rakkistee yaadoo ko moo maani? Moo lafumaa kaatee fasaamittiin jetta. Ilkaayyoo ta'e sotutti qabateen. Dubartii abbaa manaa qabdu jala maal hojii fiiddati hidhattee. Abbaa manaa qabdi mana qabdi. Maaltu ganamaaf galgala ishee wajjin bargarii si nyaachisasi. Sii galee gara miti afeerraati afeertee itti baay'ate. Garaa si barteen. Kanaa itti ilkaan keessirraa arraaggaftee jechuudha mucaan. Dhugaa waaqayyoo qixa kanatti ayyaatu nan jejaan. Yaasuurraa ilkaan cabsuu ishee jechuudha. Garummoo kisaaraa zayidoon kasaruudhaan. Malee yaasuurraa ilkaanisti ilkaan dhoofti gannaquun ishee das biloon yaadane. Baga irraa gannaqxeen. Tokkotu cabe miti utuu lamaan isaa itti cabeera ta'e alhamdulillah inna sila. Saabiriin. Ana jechuudha galatoo wayiin galchaa sila. Etu ilkaan yaasuu lamaan isaa cabe ta'e jechuudha. Maaf yoottanii gurbaan kuni Sumayyaa bukkeen naqaa. Zayidoo bukkeen naqaa. Ayyaantuu bira naqaa. Dhaabbiin qabu. Bakka hunda isaanii hedduu deeman. Har'a yoo Sumayyaa bukkee dhaqee yoo ayyaantuu asii boor Sumayyaa bukkee dhaqee yoo nama biraa sa'a. Namuma bira dhaqee fakkaataan. Hin galleef malee waan akkasii kana jibbiteeti kana ishee ilkaan itti harcaasti natti fakkaata. Ilkaan cabe ilaalaa wanta naasoo dhaggeeffadhaasti. Mana hojii kanuma mana keessa jechuudha. Dhumarratti na jala bantee ni seenee kophaan deemee jechuudha. Ogeetti kan shukumtu mana nama kophaan deemu jee ogeetti fuudhee hojiin deemu. Haa shukumtu jee waan gartee dhadhaa fi vaaziliin dhadhaa fi min bara vaaziliin. Dhadhaa fi vaaziliin wayne milaasii waliin jedhama. Dhadhaa fi vaaziliin binne jechuudha. Vaaziliin. Lazano? Vaaziliin. Binne deemee jechuudha. Ogaadha inuu ani viidiyoo irraa hin murmele jechuudha. Isin gartee kana tume harma kiyya waa'ee harma kiyyarna tume isi je ani hudduu isiidha jeen je dubbadhe malee isiidha dura haasa'e jechuudha. Natti rafnee maaloo wanni isin dhis garuu akkasi fuutee Bunna muqee? akkasi fuutee maankashkashaadhaan gartee afaan keessa dhoofte jechuudha. Afaan እንደዛ አደረገች እንደዚህ አደረገች ወይኔ አሁን ኡፍተማ ዳዶተ ከስቲ ካቴ ኩተቹ ወንመለቴ አነማ ሰለ ባየና ሰው ዳዶተ ዶተ ለካቴ ኩተን ሰፍራ خلاص ያይን ጎዱጄ ነዶተቹ ኦጋና ዶቱ አኔ ገርተ ዳላዳን ተዳቲ ያይን ጎዱጄ خلاص ይሁሪ ፈደን ጅራ አክስነ ዲሴ በካይ ብራ ኩተቹ ጉየሰኒ ሰዶን ጋፈሰኒ Saydon dirraa jiraachuu. Saydon lattiin hime inni gartee aboo viidiyoo godhin dhiisin naan jee. Aboo akkanatti afaan na urreesseen taloon tuni akkamittiin viidiyoo godhin dhiisni gaan. Hai. Cabeen jiraati. Viidiyoo godhin dhiisin maqaan nu badaa. Maqaan kana caalaa maqaan nu hin banne kun waan xiqqaadha. Maqaan gartee duraanuu gartee nu badee jira. Miciyyoon gartee suuraa viidiyoo kan keetoo jechuudha. Qullaa. Mataa Saydoodhaa viidiyoo bakka inni rafutti waraabdee qabdi ayyuun. Atuu gartee si hudduu qullaa lafa firaasha gubbaa kan galatu kun viidiyoo sarabbattee qabdi. Miciyyoon tajaajibaati. Tana gaayoon gartee ammaan tana ilkeetiin gartee isin cabsite dhokeessee ol ka'e boodellee waan biraati. Lubbuu namaatti bahu ta'a. Kan kana viidiyoo gartee gadumaan dhiisaan jeen jechuudha. Aboo gadi dhiisin gadumaan dhiisa. Biyya akkasii viidiyoo godhisa jechuudha. Saydoo ammaan tana isaa hudduu qullaa gartee firaasha gubbaan galatu ayyuu waraabdee qabdi viidiyoo. Viidiyoon sun gana ol boota. Ani silaa ayyuu gartee guyyaa isa wayin dhaqeef sossobeetiin gartee viidiyoo sanillee gartee harkaa fuudhee dillee godhuudhaaf deemaa jechuudha. Ani gartee seeguudhaaf yaadati. Malee gartee hammeenyaaf himte jechuudha. Viidiyoo nama viidiyoo gartee jaarsaa fi viidiyoo isaa hudduu qullaan galatu waraabdee waraabu kan fayyaadha tun fayyaadhame. Teessee ammoo ilkeen kuma shanii ilkeetii kuma shanii dhaabbii bannatame. Haayilaandii na dhaabu deemti moo ilkuma na dhaabu deemti hin jaabaran. Isaa haayilaandii xirsi haayilaandii lanee litarginoon de baamis xirsi haayilaandii lanee haayilaandii ነው ወይስ ጥርስ ነው? በአምስት ሺህ አንቺ የምትተከለው አናቱ የተከለች እና ወርቅ ነው የምትፈልገው? ወርቅ ነው የምትፈልገው? እኔ አሁን ተው ችግር የለም። እኔ ለሰይድ ነው የፈራሁት። እኔ ሰይድን ስለደችው እኔ ለሱመያ ነው የፈራሁት። እኔ በጣም ሱመያ ይቅርታ ጠይቃለሁ በእውነት። እኔ ራሱ እያልኩ ነው
Aine amalan jabe tamanta na suma jaraf bifon ga fadatu. Amma na Ilkaayyaa suu cabsitee kan isheen akkasuma mana hidhaan naquu maaliin ta'u abbaa manaa kun irraa fudhattee tusuma yaanii si kasaste gaafa sana immoo maal ta'uufi jireenyumti keessan dhugaa rabbii nama rakkisan akkam akkasiin godhanii maal akkati yaaddee waan akkasii raawwattu eenyuuf jettee waan akkasii kati gootu Kiristoo Yesuus duwwaana beeku Kisaabiriin aan hin beekuun intee ati koo nama akkamii akkati taate dalganatti gala yeroo baay'ee takka taa'ee taa'ee jechuudha. Abbaa manaa namarraa fudhattee akkas minaamin siin jeesii arrabsan nama tokko hin dhageenye. Waan meeqaan si hamatan nama tokko hin dhageenye. Qabeenyaaf jettee isatti heerumte minaamin jedhanii si hamatan eenyu abbaa tokko iyyuu hin dhageenye. Mataa jabaattee mammayyuu naa achirta. Intee wanta namni siin hin jedhin jiraa? Dhugaa rabbii waan dhibba meeqa sirra tuulan ayyuu jechuudha. Innaa kana booddeeni ayyuu arrabsuun barbaadu. Jira miti ishee jechuutti deebi'uun kanaafuu kana booddee naaf isitti fakkaate waan gootu hunda isaa gootee deebitee maka storeetti jiraatti. Kanammoo namni akkasii natti tola. Waan godhutti nama amanu waan balleesse tokko hin balleessine jedhee nama yaadu bakka. Hin balleessineetti yaaddi ayyuun waan goote hundas akka waanta hin gooneettidha kan isheen fudhattu. Gooteetti garuu waan meeqa nama gooteetti ilkaan nama addaatteetti jireenya namaa balleessiteetti maatii namaa diddeetti qabeenya namaa nyaatteetti garuu qabeenya namaa isa kana waan hin beekuun qabu. Innaa ayyuun haa jiraattu Zaabiriin giiftiin geessan jechuudha. Yaa waan meeqa isin gooteetti waan meeqa isinii gooteetti. Kanaafuu haa jiraattu hin jedhaan hamaa ishee nama dubbatu iyyuu hin jaalladhuun kana booddee. Ayyuu wajjiniin araaramna. Akka asirraa miti lafatti xiqqoo wal wallaalleerra natti fakkaata. Innaa poodkaastii keenya irratti dhiyaattu moo dhiyeessitu jettamee yaada keessan warri viidiyoo kana gadhumaatti ilaaltan. Ayyuun poodkaastii kana irratti dhiyaattu moo yaadi keessan akkami? Waan tokko murteessaa. Yoo poodkaastii kana irratti dhiyaattu nuuf dhiyeessii nutti tolaa jettani yaa'u qabeen fidaa isiniin dhiyeessa waan ta'u walumaan ilaallaan. Waan isheen haasoftu jechuudha. Jireenyi ishee maal fakkaataa? Oolmaan ishee maal fakkaataa? Ayyuun eessatti dhalattee namni baay'ee keessa hin beeku. Mucaa Wallaggaadha ayyuun. Adda adda. Mucaa isaa isitti fakkaatti ayyuun. Innaa isiniif dhiyeessina yoo Waaqayyo jedhee garuu yaada keessan koomentii godhaa nuuf dhiyeessii yoo jettani rakkoo hin qabu. Yoo immoo hin ta'uu minaamin jettanis waan goonu hin qabnu yaaduma keessanii yaada odeensii eeguun dirqama. Kanaafuu chaanaalii kanaaf warrooti haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayibii godhaa maatii keenya ta'aa warra ayyaantuu arrabsitan ayyaantuu irraa bu'aa waan ta'uun beekanii guyyaa tokko walii galuu dandeenya waan ta'eef yeroo gaariin isiniif hawwaa.